baay'ee jeeqamee jira jechuudha. Jireenyi isaa iddoo baay'ee jeeqamuun isaa dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu takka ulfaataadha. Sababni isaallee gaafa duraa dubbachaa turre waa'ee Ayyuu jechuudha. Ayyuun ammallee Saidoo gattee gara jaalala biraa eegalte. Saidoof Ayyuun addaan ba'anii minaamina jechaa turte. Ayyuun Saidoo durumarraayyuu jaallattee miti. Isiin otoo jaallattee inni Yaman dhiisa Ameerikaa jiraate. Waggaa 5 yookiin 2 yookiin 1 taa'uu dandeette. Dhalaan biyya Arabaa taa'an abbaa manaa isaanii asitti gatanii biyya Arabaa deemanii dalagatan. Ayyuun immoo ji'a takka yookiin 2 taa'uu dadhabdee Saidoo gattee deemti. Kuni jaalala odoo hin taane jaalala mallaqaati malee jaalala isaa, jaalala namummaa isaa, jaalala abbaa warraa isaa gonkumaa miti. Ashama harka fuunee jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jecha. Anillee naga kootan alhamdulillah galata rabbii wadoota kabajamtoota kenna. Akkuma beekamu samoona kana viidiyoon deemaa jiru waa'ee Saidoo fi Ayyuuti irraa jechuudha. Hedduu takka ulfaataadha. Wallahi hedduu takka ulfaataadha. Waan mataa namaa nyaatu, waan mataa keessa dhukkubsu. Haalli isiin itti deemtu gaafa duraa namoonni hedduun irraa dubbataa turan. Ayyuun mallaqaaf deemti, waa meeqa goosiftee jirti jechuudha. Saidoo tokkoffaa Sumayyaan addaan baasiftee jirti. Ilma isaa haga amma arguu dadhabee lafa'aa ture niitii biraa fuudha qabaa jechaanii turan jechuudha. Amma asirratti maasitti fakkaata gaafa nama jaalattu waggaa ji'a takkaa miti, ji'a lamaa miti, waggaa 5 dhugaa dhalaan biyya Arabaa tuni warqii caala. Dhalaan biyya Arabaa deemtee dalagattu tuni dhugumatti onneen isii sammuun isii baay'ee tokko cimaadha. Sababni isaa maaliin isinitti fakkaate isiin kabiyya keessa jirtu kuni ji'a 2 obsuu dadhabde. Ji'a 2 obsuu dadhabde Saidoon gargar baatte. Rabbiin Saidoon gargar isiin baasuun immoo tarii Sumayyaatu haqa qaba. Warri Sumayyaan jaalanni jirtan haqa qabdi intalli sun irraa jechuudha. Ni jaalatti immoo gurbaa kana jechuudha. Isiin ji'a hamma kanaa kan obsine ji'iroo hagattii tana ji'a 2 kana kan obsine otoo inni biyya fagoo tokko fagoon qabriidha. Odoo lafa tokko lafa guddaa tokko biyya Ameerikaa tokko lafa Kanadaa tokko deemee siyaamana eeggadhu jedheen iyyuu Ayyuun hin eeggattu. Maaliif ree isiin wanni isa jaalatteef mallaqa malee jaalala onni jaalala abbaa warraa abbaa manaa kiyyaa jedhamu san gonkumaa hin qabdu. Dhugaa jirtu walitti himna jechuudha. Kanaaf isiniifoo dhalaaleen akkana warri Ayyuu deeggaraa turtan. Ayyuun Oromoota waan feete haa taatu. Akkas badi ati obboleettii keellee foon keellee haa taatu haa waan feetee taatu. Namni tokko garaan si jaalachuu fi namni tokko mallaqaan si jaalachuun garaagarummaa qaba. Isin galee garaan si jaalachuuf mallaqaan si jaalachuun garaagarummaa qaba. Akkuma dhiirri Itoophiyaa dhalaa kenna biyya Arabaa jirtu mallaqaaf jaalatu isiin tunillee waa'ee isaa qabeenyi isaa guutuu dhuunfattee harka waa hunda beekti jechuudha. Ka'umsi Saidoo isa ta'e qabeen hammamii akka qabu mana akkamii qaba. Lafa isaa qaba ka jedhu isiin Ayyuun jechuudha. Wantoota kanarraa wantoota kanaaf malee Saidoo jaalattee itti heerumne. Otoo Saidoo jaalattee ji'a 2 miti. Yaasuun viidiyoo isaa irratti Ayyuun nu saamtee kuttee. Ayyuun namni hedduun jibbaa ture intala kana jechuudha. Jibba amma immoo piraankii yookiin immoo viidiyoo amma isiin haaraa dalagaa jirtu mucaa sanarratti dalagaa jirti. Mucaan sun afaan Amaariffaatiin hojjeta. Isin immoo amma eessa dhaquu jettee laala dhiira mallaqa qabdu malee deemtu laala intalli kabiyyee nyaatte dhiira mallaqa qabutti deemte jechuudha. Dhiira eessatti amma isin dhiirota akkanaa kana tarii gara yuutuubii galii galchatullee haa ta'u malee garuu isin bakka amma bakka isin seentu bakka ciccimaa malee seentu. Seera beekana keessatti hin ulfaata. Amisiin inni naqabati jetti yookaan immoo maal jetti minaamin hin jiraa mitiire isiin amma irra turte jechuudha. Harakaat irra turte jechuudha. Harkaan isiin irra turte wantoota bakka hin jiranii miti. Laaltee bakka jabduu seente jechuudha. Beeka hojii jiraachuu miti. Filuus jette Arabni filuus birriif deemti. Addunyaan tuni gaafa laallu gaaf dhiyoo Paakistaanii keessatti wanna ta'amaa ta'e ilaala. Addunyaan tun bilduuf libsu. Sakandii hamma kanaan turtu addunyaa tanarraa bileetuuf jechuudha. Hamma kan rooba gizee tokkootiin jechuudha. Rooba gizee tokkootiin mil'uu libsu taane miti. Qabeenyi kun hagana. Lubbuun teenya tun illee hagana. Haalli keenya kun illee hagana jechuun waa'ee aayitiin jedhe. Gurbaa kana sammuu isaa jeeqaa turte, miidhaa turte.
bakka baay'ee hiraarsaa turte bira darbitee hin biyya yaadattoo ta'e namni dubartiin sila biraankiin guyyaa gaafa heerumanii mana ba'anii deeman isin dhimma biraa qabdi guyyaa gaafa heerumtuu mana baatee deemte guyyaa lama bultee deebite eshi itti deebi'e araaramii fi ture gara laafessa Saidoon gara laafa dhabar mana hin bichisiifte amantaa isiittiin deebi'e yeroo isa bira jirtu maal isinitti fakkaata Saidoon dogongorri isaa ayu gaafuma isin amantaa qabattu shahaadaa isii qabsiisee beeka gaafu isaatti heerumtu shahaadan qabanni bara shahaadan qabsiifne ugu shahaadaa odoo qabsiise viidiyoo hojjetanii shahaadaa qabsiisan ishi ayuun akka amantaa islaamaa qabatte hin jiru ragaan tokko hin jiru isin gaafa tiktookii mataa qullaa gaafa yuutuubii hijaaba surree injiraamiti gaaf tiktookii surreen deemtii mataa qullaa deemtii artifishaalii godhatti bakka isin wanni isin deemtu jiruma addunyaa kana wanni isin deemtu yeroo kanatti maaliif deemtu mallaqa qomaaf deemtu mallaqa jaallatti hin jaallati mallaqa akkiti jaallattu qabda otoo isa eeggatte otoo jireenya isaa keessa seenuu baatte otoo isa wajjin haga abbaa warra kiyyattee yookiin immoo tuyyuu itti iyyitee rakkoo isaa hundarra isa cinqite waggaa tokko guutu azaaba argaa ture Saidoon jechuudha. Dhiirri gara laafetti mucaa wayiitu maal jedhe isinitti fakkaata wallaahi billaahi jedhe dhiirri gara laafetti dubartiin gara jabeetti jedhe maaliif jedhe isinitti fakkaata hin gubde niititu gube niitiin gubdee bakka hin jaallata namni gaafa qaadurarra nama jaallatu baddaadha beetaniire dubartiin immoo gaafa dhiirri jaallatu immoo garaa jabaatti namuma san jibbiti nama isii jaallatu san jibbiti maaliif inni isii jaallata inni isii jaallata mitiire isiin immoo isi jibbiti namicha san jibbiti ajaa'iba rabbiitii bar wallaahi na ajaa'ibe dubbiin ayyuu akkas taate utoo inni jaalatu utoo inni ta'uuf utoo akka feeti ta'e jiraadhu jedhuun isa gattee na hiiki jettee kutte isin galee garuu hayxii akkasi hayxii maali hayxi akka kino Sumayyaa haqa qaba haqa Sumayyaattu deebi'aa jira dhugaa Sumayyaattu bayaa jira isin galee dhugaa isiitti ba'aa jira haqa dabsuu miti akkas isin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa asumarratti dhaabaa viidiyoo biraatiin hamma goolamnutti nagaannaa turaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabaja viidiyoo kenna laayikii sheer subscribe gochuu hin dagatina viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti